Giddugaleessatti Hamaasiif Israa'el gidduutti geggeeffamaa ture amma gara Libaanoositti waan babal'ate fakkaata. Guyyoota darbanii kaasee Israa'eliif Hezbollaan meeshaa gurguddaan wal haleeluu eegalaniiru. Israa'el duula haleellaa qilleensaa jalqabuun ishee humna lafoo Gaazaatti bobbaasuu fi hiikaa fi tasaa dabalee isinitti hima. Baha giddugaleessatti Israa'el fi Hizbollaa gidduutti muddamni dhalate bifa haaraa qabatee jira. Jalqaba torban kanaa kaasee Israa'el bifa haaraan haleellaa qilleensarraa walirraa hin cinne Libaanos kutaalee garaagaraa irratti roobsaa jirti. Kanan dura misaayila xixiqqaa daangaa Israa'elitti dhukaasaa kan ture Hizbollaanis amma bilaastik misaayilii dabalatee dirooniiwwan fageenya dheeraa deemuun haleellaa gaggeessuu danda'an gara Israa'elitti dhukaasuu eegaleera. Har'a qofaa hanga oduun kun qindaa'utti Israa'el haleellaa qilleensarraa 280 ol bakkeewwan buufata Hizbollaa jetti irratti gaggeessiteetti. Haleellaa har'aa qofaan namoonni 50 ol ajjeefamuu ministeerri fayyaa Libaanos beeksise. Haleellaa qilleensarraa Israa'eliif deebii kennuuf Hizbollaanis har'a yeroo jalqabaaf bilaastik misaayilii gara magaalaa Tel Aviivitti dhukaasee jira. Haa ta'u garuu Israa'el farra misaayilaa fayyadamuun misaayila Hizbollaan dhukaasee rukuttee kuffisuu beeksiste. Misaayilli Hizbollaan dhukaasee Iraaniin kan oomishame yoo ta'u kiiloogiraama 700 hanga 1000 kan ulfaatuu fi miidhaa guddaa qaqqabsiisuu danda'udha. Hizbollaan misaayila fageenya dheeraa deemu gara Israa'elitti dhukaasuun isaa ammayyuu garichi humna cimaa kan qabuu fi Israa'eliif ergaa guddaa kan dhaamudha jedhu xiinxaltoonni. Haleellaa misaayilaa kan hordofee US yaadda'uu ibsuun ammayyuu muddamni jiru akka qabbanaa'uuf akka hojjetu beeksiste. Israa'el haleellaa bifa haaraan kan eegalte raadiyoo qunnamtii Hizbollaan ittiin fayyadamu 60,000 hedduu al tokkotti akka dhohee namoota hedduu miidhu gochuuni. Ittaan sun qondaala Hizbollaa nama lammaffaadha jedhamu Ibrahim Aqiilii fi kanneen isaa waliin turan Beirut keessatti ajjeeste. Kan hordofee guyyoota darban ammoo haleellaa cimaa qilleensarraan gaggeessuu jalqabde. Muddama amma jiruun Israa'el fi Hizbollaan waraana guututti seenuun isaanii waan hin oolledha kan jedhan danuudha. Israa'el haleellaa qilleensarraa walirraa hin cinne gaggeessuun ishee humna lafoo Libaanositti bobbaasuuf haala mijeessuuf akka ta'etu himama. Waggaa darbee yeroo Gaazatti duultu akkuma kana Israa'el torbanoota jalqabaa haleellaa qilleensarraa gaggeessuun eegalte. Ittaan sun humna lafoo Gaazatti bobbaaste. Duulli haleellaa qilleensarraa amma Libaanos keessatti gaggeessitu humna lafoof karaa banuu fi kan jechisiisu dubbii har'a ajajaan waliigalaa humna waraana Israa'el Herzii Haleevii loltoota biyyattiitti dubbatanidha. Sagalee jeettota waraanaa dhagaa jirtu miti. Guyyaa guutuu haleellaa gaggeessaa oolle. Kuni ammoo tarii isin humni lafoo seentanii Hizbollaa akka dadhabsiiftaniif karaa banuuf jechuun humni waraana lafoo akka qophaa'ina guddaa qabaatu dhaaman. Hizbollaan akka Hamaas humna xiqqaa fi hidhannoo sasalphaa hidhatee miti. Loltoota jajjaboo waraana waliinii Sooriyaa fa'aa keessatti hirmaachuun muuxannoo yeroo dheeraa kan qabanidha. Rokkeettiiwwan farra taankitii hanga bilaastik misaayilii daangaa Israa'el bakka barbaadettiin haleeluu hidhatee jira. Israa'el ammoo olaantummaa humna qilleensa fi waraanaa qabaachuun ishee shakkisiisaa miti. Xayyaarota waraanaa F-15, F-16 fi F-35 lakkoofsan 300 ol ta'e akka qabdutu himama. Haa ta'u garuu Israa'el lolli Hizbollaa wajjin gaggeessitu akka Gaazatti Hamaas wajjin lolte osoo hin taane waraana ijibaachisaa akka ta'u dubbatu xiinxaltoonni. Oduuma haleellaa Israa'elii fi Hizbollaa kutaalee Libaanos hunkuraa jiru keessaa osoo hin bahin yaaddoo lammiileen Itoophiyaa achi jiran qaban irratti waan iyyaafannee simbiraan geenya. Magaalaa guddoo Libaanos Beirut dabalatee lammiileen Itoophiyaa kutaalee Libaanos garaagaraa keessa jiraatu kanneen baadiyyaa biyyattiitti hojjetataa jiraatanis jiru. Jiraattuu magaalaa Beirut kataate Alamii Hirphaa yeroo ammaa yaaddoo keessa jiraachuu himte. Haalli jiru baay'ee ulfaataadha lammii Itoophiyaa irratti. Lammiileen keenya baay'een isaanii akka jiranitti iddoo ammaatti ta'aa jiru kanatti lolli maatiin gaafa deemanii ofii isaaniitii gaafa baqatanii ijoollee keenyatti balbala cufaniiti kan isaan baqachaa jiranii. Lammiilee Itoophiyaa Libaanos keessa jiraatan keessaa kanneen du'an akka jiranis BBC'tti himteetti. Amman xiqqoo argetti naannoo ijoollee 10 ta'uu kan du'an jechuudha. Wanta adda baafame immoo hin jiru. Ammatti hundumtiyyuu walumaa gadi fiigee baqachaa jira malee kanattiyyuu ijoollee wal quba qabdutu amma kana adda baasee haasa'a malee isayyuu darbuu danda'a. Wanti beekamu hin jiru. Maaliif hiriyoonni keenya akka jiranitti bilbilli isaanii cufaadha. Gaazaan kun immoo jiraatanii fi du'anii isaanii wanti beeknu hin jiru. Lammiin Itoophiyaa biraan Libaanos irraa dubbisne haga ammaa lammiileen Itoophiyaa afur ajjeefamuu akka quba qabdu himuun ammoo warri haleellaa geggeessan kunneen nama adda baasanii ka haleelan waan hin taaneef eenyu akka du'ee fi lammii biyya kamii akka ta'e adda baasuun rakkisaadha jette.
Aga ammatti kan beekne nama afur qofarra geenye irra alatti wanti beeknu hin jiru kan caala ta'uu danda'u hin beekamu waan ta'eef qubaatti baasaniiti miti kan wanni si jechisiisu sabni suni gadi baatee ati Itoophiyaadha yookiin immoo ati saba biraati jedhaniiti miti kan hanga ammaatti ijoolleen kan du'aa jiran warruma sana wajjin du'aa jiru jechuudha. Warruma mana keessa jiru sana wajjiniin walumatti qabameeti kan du'aa jiru malee warri qabeenya qabu biyya biraatti fagaachaa jiru. Immoo warri immoo akkasumatti qabeenya qabaatanii ijoollee keenya manatti gatanii deemanii hin jiru. Yoo gadi ba'anii dhukaasni irratti banamaa mana taa'uudhaaf irreen waa baay'ee ulfaataadha laata. Haleellaa Israa'elii fi Hezbollaa gidduutti hammaateen yaadda'uun biyyoonni addunyaa garaagaraa lammiilee isaanii Beerut keessaa akka ba'an akeekkachiisaniiru. Lammiileen Itoophiyaa BBC'tti dubbatan kunneen biyyoonni kaan lammiilee isaanii baafataa akka jiranii fi isaaniif garuu qaamni birmate akka hin jirre himan. Fakkeenyaaf amma ijoolleen qarqara sana jiran akkaataa itti jiraatan sun ulfaataadha jechuudha. Warri paaspoortii hin qabne irra jira, warrumti immoo paaspoortii qabaannetu waayyuu kallattii sanarraan namni hordofu hin jiru bakka namni dhaga'uuf hin jiru. Mootummaan irreen waaqumatti iyyineetu madhisna malee yeroo baay'ee dubbatan irree dhageettiin qaban ijoolleen Beerutti yeroo baay'ee eejensii waan asiitiyyuu gargaaraan jiran. Innaa ulfaataadha walumaa galatti amma garaan gartokkee tokkoon dhukaasa bananii gartokkee tokkoon immoo iyyuu bilbila walitti kontaaktii godhanii bilbila illee sodaachaa haasawna laala amma isaatii ammaa kanatti amma immoo dhukaasa hamaa banan guyyaa sadeen kana keessatti ulfaataadha. Waan dhaabbatu hin fakkaatu beekta bakka hin dhaabbata eessatti deemaa jira biyyi ga'aan jettutti si sodaachisa bakka. Qonsilaan Itoophiyaa Beerut jiru lammiilee Itoophiyaa iddoo lolli hamaan itti geggeeffamaa jiru keessa jiraatan dubbisuu ka himan namoonni kunneen garuu hunda bira hin geenye jedhan. Kanneen paaspoortiif ayyama jireenyaa hin qabne fa'aa bakkeetti hafaa jiraachuu BBC'tti himan isaan keessaa Alamiin tokko. Imbaasiin Itoophiyaa ammatti wanti inni baasee bakka amma rukutamaa jiru kana jechuudha. Isaan keessaa warra waraqata qabudha kan inni dubbate. Warra paaspoortii qaban lakkoofsi isaanii akka ergamudha kan inni dubbate. Warra paaspoortii hin qabne wanti inni dubbate hin jiru, ibsa inni baase hin jiru. Lammiin biraa baafatteerti lammiidhuma keenya qofadha akkoo biyya kanatti kan hafe amma. Lammiilee Itoophiyaa qofadha. Egaa isaanii namni hundumtiyyuu warra waraqata qabudha isayyuu kan immoo tattamatti yoo baasan kan baasanii nuti warri waraqata hin qabne abdiin keenya waaqayyoon kufoote malee baay'ee ulfaataadha bakka. Hojjechiistonni isaanii hedduun kaan mana keessatti itti cufuun kaan ammoo bakkeetti gatuun bakka birqabaan naga qabeessa ta'etti baqachaa jiraachuu fi sababa kanaan miindaallee kaffalaa fi akka hin jirre ibsite dubartiin Itoophiyaa kun. Isuma irratti iyyuu amma immoo warri bira hojjennus immoo birrii kennaa hin jiran. Sababiin isaa isaan durayyuu qabata eeggatu. Ammatti immoo isaanis hojii cufanii taa'aa jiru waan ta'eef iyyuu madaan inni bira jiru iyyuu eega dheengaddaati hojii seenne amma kanatti. Kanaaf iyyuu isaan qabata eeggatu waan ta'eef iyyuu hin kaffalanii damoota ijoolleedha. Baay'een isaanii immoo warri kaanii balbala nutti cufaniiti kan isaan baqachaa jiranii jedhan warri kaan gara biyya biraatti sassaafaranii kaan immoo isaanumatti cufanii gara baadiyyaa isaatti fa'aa kan isaan baqatan. Yoo isaan miindaa yookiin gargaarsa irraa kutan bakkeetti akka hafan ibsite. Paaspoortii hin qabu haala kanaan jiru garuu mana madaamti kan hojjedhu bakka ala immoo mana kiraa hin qabna nuti ijoollee wajjiniin keessatti ba'anu ijoolleen wajjiniin jiru immoo baay'ee isaanii jiru amma mana keessaa jechuudha. Isaanis carruma kana kan isaan ta'anii eeggachaa jiran wanti nuti goonuu hin qabnu yoo imbaasiin nu gargaareen alatti nuti ofii keenyaaf gargaaree wanti nuti gochuu dandeenyu hin jiru bakkitti sochoonu hin jiru jechuudha. Carraa iddoo biraatti baqachuu tokkollee hin qabnu nuti. Isaan yoo nu gargaaranii alatti jatuma ittiin tikeettii bitatanii galanii ijoolleen hin qaban. Sababiin isaa akka kanatti akka itti dhufu hin beekan kan warri qabanis biyyatti ergati namni birrii harkatti qabatee taa'aa jiru hin jiru amma sa'aatii kana. Yoo isaan nu gargaaranii alatti nuti abdii biraa hin qabnu. Mootummaas ta'e uummanni sagalee isaanii kana dhagahu akka birmatuuf gaafatan lammiileen Itoophiyaa Libaanos jiraatan kunneen. Jennee du'a eeggachuudha wanti jiru warri dhageettii qabdan adaraa keessanii sagalee nuu ta'a. Qoonsilaan Itoophiyaa Libaanos jiru lammiileen Itoophiyaa kibbaa fi dhiha Libaanos keessa jiraatan paaspoortiif bilbila isaaniitiin akka galmaa'an waamicha dhiyeesseera. Haa ta'u malee waajjirri qoonsilaa kun lammiilee Itoophiyaa kunneen maaliif galmeessuu akka barbaadee fi haala yeroo ammaa achi jiru ilaalchisuun haga ammaa homaan jenna. Angaan qoonsilaa Itoophiyaa Beerut jiru irraa BBC'n dubbise lammiileen Itoophiyaa galmaa'aa jiraachuu mirkaneessanii odeeffannoo dabalataa kennuu akka hin dandeenyee fi yoo odeeffannoo bal'aa barbaanne ministeera dhimma alaa Itoophiyaa dubbisuu akka qabnu himaniiru. Dubbi himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa argachuuf yaaliin irra deddeebiin taasifne milkoomne. Ittaanuun muddama gaanfa Afrikaatti uumameen wal qabatee Masriif Somaalilaand gidduuttis dhibdeen dhalateera. Masriin garan dhufuutti akka hin gammanne Somaalilaand wiirtuu aadaa fi mana kitaaba Masrii argeessaa jiru cufuun hojjettootas hariteetti.
amma immoo Masriin lammiileen ishee akka ba'an akeekkachiisteetti Firaa'ol Balaay dabalata qabdi. Muddamni Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Masrii gidduu yeroo akkaan hammaataa deemetti Masriin lammiileen ishee Somaalilaand keessa jiraatan hatattamaan akka bahan dilbata darbe ajajje. Imbaasiin Masrii Moqaadishoo jiru dilbata ibsa baaseen sababa rakkoo nageenyaa naannicha keessa jiruun lammiileen ishee akka Somaalilaandii bahuu qaban hime. Imbaasichi qoonsilaa Somaalilaand keessatti tajaajila kennuu akka hin dandeenye eeruun lammiileen Masrii buufata xayyaaraa Hargeysaa Somaalilaand keessa hatattamaan akka bahan akeekkachiiseera. Amma Somaalilaandii fi Masrii gidduuttis muddamni kun hammaateera. Somaalilaand mana kitaabaa aadaa Masrii Hargeysaa jiru cufuun hojjettoonni dhaabbatichaas biyya ishee gadhiisanii akka bahuu qaban ibsiteetti. Somaaliyaan jimaata darbe Itoophiyaan meeshaa waraanaa gara Puuntlaand galchaa jirti jechuun himattus Itoophiyaan dhimma kanarratti deebii kenniteen qabdu. Osoo torbee hin gahin ammoo Masriin meeshaa waraanaa jajjaboo ta'an xiyyaaraa fi galaanarra fe'uun Somaaliyaaf galchaa jiraachuu ibsite. Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf erga Somaalilaand waliin waliigaltee wal hubannoo amajjii darbe mallatteessite as Soomaaliyaan walabummaan koo sarbamee jechuun Itoophiyaan waliigaltee kanarraa akka of duuba deebituuf dhiibbaa uumuuf michoota ishee birmannaa gaafataa jirti. Dhimma hidha laga Abbayyaa irratti Itoophiyaa waliin waggoota 10 oliif falmii irra kan turte Masriin sababa kanaan Soomaaliyaa cina dhaabbachuu ishee ibsuuf yeroo isheetti hin fudhanne. Itoophiyaa fi Somaalilaand muddamichi hammaataa deemus waliigaltee wal hubannoo walii mallatteessan hojiitti hiikuuf akka jedhan ibsan. Somaalilaand dhiyeenya dippiloomaatota alaa biyya ishee jiraniif ibsa laatteen waliigaltichi hojiitti hiikamuuf waan hunduu dhumachaa jiraachuu beeksifte. Soomaaliyaan Masrii waliin ji'a adoolessaa keessa waliigaltee waraanaa erga mallatteessite Masriin meeshaalee waraanaa hedduu Soomaaliyaaf erguun himameera. Masriin ergama nagaa kabachiisaaf loltoota ishee Soomaaliyaa keessatti bobbaasuu akka barbaaddus ibsiteetti. Somaalilaandii fi Itoophiyaan yaada Masrii kana mormaniiru. Ministeerri dhimma alaa Somaalilaand Isaa Kaayid ji'a darbe Masriin waraana ishee Soomaaliyaatti bobbaasuun gaanfa Afrikaatti walitti bu'iinsi akka hammaatu taasisaa jechuun akka morman ibsan. Dooniin waraanaa Masrii marsaa lammaffaaf meeshaa waraanaa jajjabaa ta'an Soomaaliyaaf geessu ministeerri dhimma alaa Masrii gaafa wiixataa ibsaniiru. Itoophiyaan ammoo meeshaan waraanaa humnoota alaatiin Soomaaliyaatti fe'amu rakkoo nageenyaa duraanuu gaarii hin turre daran hammeessaa jette. Kora UN tibbana Niwuyoorkitti ta'amaa jiru irratti hirmaachaa kan jiran ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Taayyee Asqasillaasee meeshaaleen waraanaa gara Moqaadishootti fe'aman harka shororkeessitootaa galu jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Kora UN irratti hirmaachuuf Niwuyoork kan jiran ministeeronni dhimma alaa Masrii, Soomaaliyaa fi Eertiraa addatti dhimma waloo isaanii irratti akka waliin hojjetan mari'achuu waajjira ministeera muummee Soomaaliyaatti qondaala kan taate Nasiraa Bashirii Alii fuula Eksii yookiin Tiwiitarii ishee irratti maxxansiteetti. Masriin waggoota 40 booda yeroo jalqabaaf ji'a adoolessaa darbe keessa meeshaa waraanaa Soomaaliyaaf kennite.